eessadhatte qoollee deebisaa qonxorroo barbaaddi kottu aashaa tanaami aashaa kottu qooyi isii deebisaa qonxorroo kennaafi wallaahi qonxorroo feeti miskiin fiftii takka qonxorroo waliin argini kottu kottu qonxorroo feetaa na arrabsitee jennaan garuu ila yoo arraba barbaadde haadha tantee si arrabsaan wallaahi kottu kottu deebi ka invaayitii qabi waslaatitti invaayitii qabi waan diimtuu tantee keessa jiru san gattuqi gattuqi qonxorroo feetaa meeti kottu hin kajeeltee tun amma arsiidha bara arsiidha haadha meediin arsi qonxorroo kajeelte wallahi tiitun bar qonxorroon kajeelte wallahi ana waa kan shadi miskiin sittiidha ana waa kan war daddaftee kajeelti jarri tun wallahi gara qonxetti hedduu takka nama hammaata jetti nama obsa qabu malee jetti bar haati faadhee dubbattee jirti bar wallahi haati faadhee dubbattee jirti bar wanni luka jidduu kun hamaadha jetti sigalee bineensa hamatu luka jidduu kana jira dubartii wallahi bineensa hamatu jira bineensi hamaan kun kaafatti taanaan jecha obboleessu haga waa fuunfatee gad deebi'u malee ol deebi'uuf hin ta'u mana keessatti obboleessu wallahi takkii qucee dhooftee taljii keessa keettee ol deebifta takkii siigalee muka kumsiitiin tumtee ol deebifta malee bineensi luka jidduu kun bata wallahi shamarran teena gidee maa'ee wanni bangaanii jala oofummaani bineensa luka jidduu kana dadhabti obboleessu obboleessu warri irraa osoo murin faa ergitan jecha wallahi faate osoo irraa murin biyya arabaa kanneen ergitan wallahi musiibaa jajjabduu fuutee isinitti hin galaa jirti wallahi billahi musiibaa waan gurguddaa kanneen fuutee isinitti hin galaa jirti bineensi luka jidduu kun hamaadha obboleessu saa ho'aa kana obboleessu laal qara baafatee gabbahee eegalaan saa ho'aa kana siigalee gabbahee shururkaa dhiiraa kana barbaada obboleessu laal dubartiin takka mana keessan lafaa wal dhoofte wal dhungatte siigalee lafarra wal gangalchite taanaan dubartiin sun kaafatte kalas namitti san kaafatte yoo waa itti barbaadu obboleessu yoo waa itti hin barbaadini bineensi isii kun siigalee shiftaadha amma bineensi tokko shifta kagaduma bahee siigalee akka siigalee bofa kunoo yeroo aduu ifatu boolla keessaa gabbahee akkana quuqee waa laalee ol deebi'u kan agarteemi akkasi quuqee laalee ol deebi'amu quuqee laalee ol deebi'u obboleessu jismiin kun guutuun laal jismii kana guutuu dadhabsiisee dalagaa mana madaamii kana dadhabsiisee bineensi sun bada bara obboleessu wallahi bineensi sun bada madaamii kana wanyaachisee siigalee hay amma laal dubartiin gaafa walirra koruu jammarte obboleessu waa itti fedha innaa taachoo afarti bila taaptaap hin gootanii ilmaan qumaata hay taappi godhaa ka koppilingi godha maal ummanni asuma jala taa'ee hudduu fi quba fixee akkana dhageeffatu kuni hay taaptaap akkamitti hin goone isin taaptaap hin gootanii waraanni riphee lolaa foorsiin taaptaap hin gootu yoo as jala jedhatte waraana riphee lolaa bichaan taaptaap godha kuwwan hudduu fi as jala kaayee haa dhageeffatu hayaakee wallahi waraana riphee lolaa foorsii yoo jiraatte taaptaap koppilingi godhe kun hudduu harree haaseen osuma jala taa'ee kanaafuu jecha amma dubartiin Dubaay dunni keessattuu dubartiin Dubaay jirtu jecha dubartiin Dubaay jirtu zabana kana siigalee xiqqoo achi siigeen malee maammadoon achi galee malee manuma kana keessa ijaazaa siigalee ufumaa wal baasan jiran wallahi amma takka ho'i maal jette gaaf tokko seentee natti himattee abdiin haan jette haa jalaa jedhe ana Dubaay kana intaloon takka namarsitee isiin narra guddoodha harkaan walirraa baafunaa narraa baasiin haan jetteetti intala akkamis irraa baasaan dhiiraa miti dhalaa na kuffiftee narra ciiftee giddii wallahi jedhee warra ollaa xiyyadhee akkasii siigalee jalaa bahee jetti mee maal jettaati amma kana mee maal jettaati obboleessu maal jettaati kana maal jetta wallahi maal jetta mee maal jetta la ilaha illallah dubartiin dhageeffadha dubartiin gaafa walirra koruu jammarte gaafa ofii walirra koruu jammarte gaafa ofii afaan keessa wal dhungachuu jammarte gaafa ofii walitti guu jammarte dubartiin sun kaafatte obboleessu wallahi billahi na amane obboleessu bineentiin luka jidduu sun badduudha obboleessu bineentiin luka jidduu keessattuu warra waa irraa hin murin kana haazaa mushkilatal kabiir obboleessu warra waa irraa murin kana mushkilatal kabiir amma tokko garii amma bineentiin isii ka gurra harree ga'u jira furdiin narraa obboleessu dhageeffadhu ka gurra harree kana akka gurra harreetiin guddatu jira amma wallahi garii ka akka gurra harreetiin guddatu jira ka keessaa sun obboleessu bineensi keessaa suni ka akka gurra harreetiin guddatu jira garii ammoo ka dagalee dabu jira waa meeqa jira bara obboleessu ati meeshaan sun osoo gadi bahee bar meeshaan sun gadi hin ba'u laalta malee osoo gadi bahee bar obboleessu addunyaa tana guutuu dhoosaa bar wanni waan badaa bara waan taate obboleessu
Wala amma yoo barbaadan deemame mastaawotii jala kaa warri faate jecha deemame hammama seena laalladha. Buleessa tokko tokko rabbiin ittuma guddisa yaaki. Wala itti guddisa. Amma dubartii hoggaa 28 29 geetti tana fa'a sii galee. Ta hoggaa 28 hoggaa 29 geetti tana akka malee itti hammeessa. Wala akka malee kana itti hammeessa obboleessoo dhiira kana feesisee la. Obboleessoo wallahi dubartii hoggaa 28 29 sii galee naannoo 32 akkana geettee naan akka malee itti hammeessa. Yoo achi siiqee naannoo 35 geette dubartii irraa dhaabata. Lashitti jedha qaamni isii kun hin qabbanaa deema bakka. Sii galee wanni kun irraa dhaamaa jira. Amma ta'u hoggaa 22 28 tuniin sii galee kijiba itti guddisa malee bakka kijiba itti guddisa hirriba itti guddisa malee baay'ee sii galee akkas waan akkas azaa godhuun qabu. Waan azaa godhuun qabu wallahi waan azaa godhuun qabu. Xiqqoo sii galee oowwi gaafa hoggaa 18 hoggaa 20 itti jabaata malee naannoo 25 24 kanatti harkaa qabanaa sii galee ni tasgabbaa bakka. Wanni kun gabbayee yeroo hunda sii galee waa dhabee ol deebi'e beekta. Lashii qaba. Warra amma gabbahee waa argatee sii galee harkaan fa'aa tuttuqee balleesse kana. Wallahi warri amma sii galee harkaan gabbahee tuttuqee balleessu kunniin mushkila. Harkaan hin tuttuqina shamarran. Wallahi harkaan hin tuttuqina shamarran gubbaallee hin bayina dhageeffadhu. Ati harkaan tuttuqe taanaan wanni sun bataam mushkila. Wallahi rakkoo gurguddaa sitti uuma sii galee. Sa'a ho'aa kanaaf harkaan hin tuttuqin sanuu gizee qorraa yoo taate malee. Komantii barreessite sanuu akka waan haadha ofiitii xalayaa barreessaa jirtu kana guutuu barreessite kottu hudduu haadha keetii keessa seeni kottu salaa deemu. Namitti osoo haadha wajjin gudeedamtu biyyaa baate ajooftuu hudduu ajaa. Barreessitii markana hudduu maal goota barreessita ajooftuu buko. Hai akka nama xalayaa barreessitutti barreessaa oolti bar na addiina kun gimaata wusha. Hai maali yaagi fokkata. Amma faate ergadha faateen ergadha faateen ergadha warri seenuu barbaadan ergadha warri seenuu barbaadan ergadha warri seenuu habiibi abdii koo goota koo dhiisi hadaraa lubbuu raha bareedduu ko habiibi naan jette bannaati yene qonjo ndennesh salaamnesh kun wala ijoollee abbaa Jifaar kana bar kanaaf jaaladhaan wallahi ijoollee jimmaa tana kanaaf jaaladha bar bakka ba fikri yaashannifaan minaamin waan jedhamu sani bakka wala jaalala nama injifatu beektaa mucayyoon tullaal abdii lubbuu koo naan jette laaf sii galee amma dhuuna jedhe boleessoodhaan osoo amasiin arraba barreessite wallahi akka sii galee wanti guutuun irraa daakamu arrabsa. Kun bar shamarran abbaa Jifaar kun bar tasgabbaadha wallahi. Wallahi tasgabbaadha. Ummata bakka deemu warqii fakkaatu wallahi shamarran abbaa Jifaar kan. Ka arsii kana konka ka mutti tijaraa sii galee haga gurra harree dheeratu kana dadhabnee bara buleessu. Dhufee koomanti makanaan si bu'aa bara. Wallahi. Koomanti makanaan si bu'aa wallahi. Wallahi billahi. Koomanti makanaan si bu'aa sii galee. Ummata sii galee muttichi si harree gurra harree fakkaatu wallahi. Sila gurra harree tu keessa jira jettamoo wanni keessa jira jettaa bara buleessu. Dhalaa muticha muratiin biraadhaa kan qabdu si jammara. Ijoollee abbaa Jifaar kana bara hoggaa torba fa'aa irraa muranii billaa aleeka. Hoggaa 6 hoggaa 7 hoggaa 8 hoggaa 9 sii galee waan akkasiitti irraa muranii. Kabajaa qabdi wallahi. Itoophiyaa jira. Viidiyoo bani viidiyoo Itoophiyaa jirta. Kijibdu. Itoophiyaa jira jetti bara. Itoophiyaa maaltu si kaa'e? Maaltu si kaa'e? Eessa dhaqare? Eessaan dhaqatu? Amma ati Sumaalee keessa deemtee mudii nutti hin qabatin viidiyoo bani viidiyoo wasalaata. Oromiyaa biyya koo jira maniiti. Bani viidiyoo bani hayyee viidiyoo bani viidiyoo. Bani. Eega bani oo? Viidiyoo bani. Tuuta jee kaawuran baafannee raawwatu. Yerra yoom shamarran wajjin ciise takka abdiin osoo shamarran wajjin ciise asiin isin iyya.
Par namni fi Bani video be video. astayati nama aspasa para TV dukana kaisa tese. Video bani ake video bani. Video bani na ragabui. Aspayati duranin bani rakonga. Bani video bani. Atam araba fetamo video banta. Araba ka waya aki kasir tayna marra su araba ka male. Video ban kaaye kabajawa jalatani simbar kabajan jalatani. Harre da barisi. Namni gaafa Kana kabajan sin kaad nama arabsitani. wara na marra su batu arre da dugarabbi nata arre mti. Video bantamo ma namitti video bantu harmalitti kotu kabui. Waslata. Namicha salama amalano siu sajawa ko gaza. Salama jadlal made in Hararge haza made in Hararge wallahi haza made in Hararge salama jadlal ablesu la ilaha illallah la ilaha illa wallahi ya ilaha illallah subhanallah salama jaddi subhan haza made in Hararge amma koy made in Hararge finne jirra amma kutabira amma Hararge finne ta itti aantu tun eessa jettallata eessuma kutaa kami amma arsii ta'uun ooltu tun amma meediin arsii yooka dirribe namitti harmallitti Hai, maal jechuu jedha? hin dubbattu waslaatta Dubbachaan jira. Aara callisii? Callisii ishee? sagalee ol fuudhi Eenyumaati maaliif nama arrabsita? eessarraayi Bakka barbaade irraa yoon ta'e maal si geessu? Gin nama hin arrabsin. viidiyoo bani viidiyoo Maaliif hin bana hin banu? maaliif dhuftere ka viidiyoo hin banne Ati maaliif suuraa kana asirra keessee nama arrabsaa jirta? yoo asirra kaa'imoottu si gahi osoo bismaarii kana mataa isii dha'ee adda baase waslaatta bani viidiyoo Si maayyuu doomaa wayiitiin mataa kee dha'uudha malee. Gasoo. kootu na kullee muttee jira barreeffama keetti ammaal godha obsumaar naa kenna yaaqi eessarraayi Bikuma jirtu irraa bikuma keessaa baate irraa yaan fagoo miti sirraa biyya kam jiraani bikuma jirtu san eessa jira siin jedhe an eessa jira an eessara wanti eessara an namitti sale maal sale yaa jilbaa gola namitti maal jettame Waan hin dhalaadha bareedne. ati dhala moo la ilaa haadha meediin hararge ilaal muttee jette maal si galche waree diqaalaa haraamee guduraa sirra teessee nama nagarsiin jas bicha atamma dhageeffadhu namitti harmallitti dhageeffadhu viidiyoo bani du'aadha ta'eeti darballaan maadha sale jas bicha okay mee dhageeffadha maqaa fi tokkoon si gaafadhaan kottas gaaffii teessale salamaa guduraa sirra teessee nama narrabsin tortora nama narrabsin meediin hararge dhageeffadhu namitti haadhatee salee qabaman dhageeffadhu namitti siigalee yaman irraa qunxurroo dhiiraa baadhattee siigalee riyaadiin seenti ajooftu kolkoltitti yaaki tabaaraa kuno takkatti hararge irraa salan dhageeffadhu ta hararge irraa osoo si salan karaa baaraa osoo qunxurroo namaaf siigalee huddu fennifattee deemtu yaman keessa baatee gaara su'uudii baatee siigalee riyaa gattee barati muxxee tanteessal yaaboo muxxee haadha keetii itti barsanittu subhaanallah maani jedhee bar haazaa meediin hararge lama finne shawaa takkatti finne wala hararge lama finne shawaa takkatti finne sadiinuu jecha warra adaba hin qabne amma eessa finna amma qoy amma warri adaba hin qabne laal oromoo dhageeffadhu warra adaba hin qabne shawaa fi hararge shamara shawaatii fi shamara harargeeti okay amma eenyuun finna amma qoy tunoo eessa namitti eessa fiddiyaa fi namitti sagaleen hin dhagama eessaa baate ani mana fincaanii ba'aa jirta
Jaartiin kee kaleessaas ni sireetti intalti kee galee sireetti. Maali? Maal qaqqaba kun namittiin? Arras nama arrabsitaa siin jedhe. Video ban wasalata bani video bani video video ban kol kol Koy nan banana. Nan banana Ban- kenna ban. kusiniti. bani ya yalla bani